Nageenya jaalalli araarri waqayo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lamjalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. Nagaa guutuun qaba jira galata waqayo. Nagaan na bira jiru immoo darbeetiin birarreen akka jiraatu. Waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Warreen nagaa ammaatti laayik sabskiraayib gochuudhaan jabaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufi jettanii na jajjabeessaa na duuka jirtan marti keessaniyyuu naaf galata guddaan irraa qabdu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekame ጊዜ ካንሬ ጆሌ ወሮተ ዲራት irratti hinamanina dhiirri akkasii dhiirri dhugaan dubbatu jedheetanan yeroo hundaa viidiyoo dalegaa ture arramooyyuu taqaaraanii isaatiin jechuun jaaladha. Maaliif akkuma dhiirri gara jabeessi dhiirri cakkaaniin jiru dubartiinis akkasumatti immoo cakkaaniin irreen hin jirti isiniin jechuun jaaladha. Egaa maal qabattee dhuftee maaliin dhuftee hojjettanii waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee sabaqqa maaliif amanuudhaaf amma hin danda'amne dirasiisaatitti wanta garaa namaa keessaaf wanta garaa namaa keessaa hin baane jechuudha. Gubaa bara baraa xabaasaa bara baraa kan namatti ta'u maaliif gubaa abiddi tokko gaafasi gubee baay'isee too'eenyu ta'e gaddeebitee eenyu jettee tolaalta deddeebitee ilaalta waan ta'eef wanta akkasiitti isiniin jechuun jaaladha. Yeroo hunda kadhannaa koo keessatti maaliif dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf yaa waaqayyo bara kana nurra dabarsi yaa waaqayyo bara shii gaarii nuuf fidi bara jaalala tokkummaa biyyi keenyatti ta'u nuuf fidi jedhe yeroo hunda kadhannaa koo yeroo hundaati inni kun isiniin jechuun jaaladha. Maaliif bara ilmi namaa ba'ee akka hoolatitti alatti qalamee togalu maaliif durri gizee biyyi keenya nagaa qabu ilma namaa osoo hin taane ba'ee oolaan gaafa caakkasitti gaafa deemte oolaa re'ee sardiin nyaate alatti baate oola sardiin nyaatamti to alatti hafte malee ilma namaatii miti isiniin jechuun jaaladha. Bara kanammoo bakka bara dhiigni namaa dhangala'u bara obboleessa irratti ka'u bara abbaan obboleetti irratti bara bakka maal jedhitin isin ibsa harkarraa nyaatanii leemmatii tokkorraa nyaatanii leemmatii tokkorraa ammoo dhuganii bakka angeetilee tokkooti irra ciisanii wal deebanii ta'u nyaachuutti jirra. Bara kana keessa wanti hin taane wanti hin dhaga'amnes hin jiru. Waaqayyo gooftaan garuu akka fedhaa fayyama isaa taasise bara kana nurraa dabarsu isiniin jechuun jaaladha gabaabumatti. Maaliif wannumti hin taane iyyuu hin jiru waqaashu maaliif dhugaa waaqa obboleessa keenya asirratti viidiyoo isaasinii galchitoo argitan kana akka nama tokko bara 2009 hanga 10 mucaa kana wajjin barachaa turre askoolitti jechuudha. Nama baay'ee bakka angi diraa namaaf yaanne kan namaaf jaalala qabu hojii isaa irratti aktiivii ta'e nama hojjetatu namni xaarratee bulu silas gaariin lafa kanarra bulu namni gaarii hin jaalatu lafa kanarraa akka jiraatu isiniin jechuun jaaladha. Bakka waan baay'ee garaa nama nyaatu mucaan kun baay'ee dheengadda gaafa saasii gaafa bultii godha sadii akka nama tokko goddanyoota isaa wajjiniin ba'ee iddoo kaasii ilaalan galgala kaasii ilaalee gara mana isaatitti osoo deebi'ee toggaluudhaaf deemu harka namaatiin ajjeefamee lubbuun isaa addunyaa kanarraa darbe isiniin jechuun jaaladha. Maaliif waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf wanti kun inni ta'anii raawwatama jettanii hanga amanuu hin dandeenyetti maaliif namni namaan ajjeefamu inuma dhageenyas inuma arginas maaliif ijoollummaa irraa kaanee hanga sadarkaa kanaatitti dhagaatuma turre garuu namni kan nama ajjeesuu fi abbaa isaaniis irraa dur warroota qeemii walirraa qabanidha. Akkasuma immoo afurramaan seexanni dogongorsiisee dhuganii minaamina namni kan wal ajjeesudha. Kan dhagaatoo turre bara darbee 2022 keessas achuma naannoodhuma keenya badaadhuma nurraa fagoo miti. Barsanilleen abbaa manaa odoo qabdu ilmoo tokko osoo walirraa qabanu niitiin isaa jechuudha haati manaasa irratti nama biraa jaalatte inni kun ala olee gizee alaa gadu inni immoo ushummaa ishee mana jira waan ta'eefiyyoo sababa saniif jecha inni lammaffichi si gabaashee ishee bira jiru suni abbaa manaa ishee gizee sanis lubbuusaa amaaru lubbuusaa dabarsanii akka namni du'etti odoon ajjeesin dhakaraadhaan irreen qurqurxanii maal godhan gara lagaa geessanii lagatti geessanii gizee sanis maaliif bakka wanta kana dhagaatuma turre ammas immoo wanta baay'ee garaa nama nyaatu ishiin irreen nama biraa irratti dabaltee dibbaalatti yaamte inni sila namsee isaatiif namsee isaa baase isiniin jechuun jaaladha. Maaliif kan du'e achumaan biyyee ta'a bakka yoo waa'ee nama kanaa isaan yoo waa'ee nama kanaan nama yaadatanii firoota fi haadha isaa ta'u malee namni kan
annuma du'ee tafa malee kan jiru hin jiraata sinin jechuun jaaladha. Gizee sanilleen aagaa Oromiyaatti dhaga'u beenniitti irreen eenyuun ragaan itti raggaasifamee hin hidhamu ammana akkas ta'u jedhanii tababaroota isaanii jajaayisanii inni ajjeeses immoo igibaanya jedhee tobba'ee eenyudhaan jedhanii ba'ee innis kunoo biyya isaatti deebi'ee nyaachaa jedha. Taa'ee etoo nyaachaa jira jireenya isaa itti ofeessiniin jechuun jaaladha. Yeroo hunda isas maal jechuun barbaadaa sirreetti isas kan ajjeesisiise haadha manaa isaati. Kanas immoo mucattii qaxalee mucattii asii olee ol deemaa jirtu mucattii asii olee ol guddachuudhaaf deemtu mucattii fireet akkan arganne ganaa gara fuulduraatti tasfaa warra isaatiif ta'eetoo jiru waan sanni immoo isa kana bichaadha kan qabdu haasisaa jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu waan baay'ee obboloota waan tokko hin qabu kobaasaa kan dadhetti kobaasaa kan jiraatudha. Innaa isa kanas inni kaasii ilaalee gaafa akka iddoo kaasitii kan galgala dhiiraa dargaggeessa tokko lama jechuun hin jira yeroo isaa wajjin hin taphatu waan ta'eef iyyuu akka gooddanyoonni isaa jiranitti akkan oduu na bira ga'etti jechuudha. Haadha manaa isaatiin wal loleetoo jira. Gizee kaasii ilaaleetoo galuudhaa deemu gara manaatitti gizee inni deebi'eetoo deemu eeganiitoo ajjeesanii. Kaza kan ajjeesanirra maal jedhanii barreeffama bakka reeffa isaatirratti barreeffamni akka jalattiin achi kaanii deemanitti gazzaba micayyoo teenyaa nyaattee qabeenyaa micayyoo teenyaa fudhattee asin jiraatta kan jedhudha waraqanni kan jala argame jedhaniitoo jiru waan ta'eef iyyuu maaliif bakka dhugaa waaqa baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko natti eenyu jedhe maaliif gazzabni ni dhufas ni badas bakka maal ta'a osoo namsee namaatirratti firrii fudhachuu baanne osoo wal miidhuu baanne osoo wal ajjeesuu baanne karaa nagaatiin bakka maaliif namni kun immoo ishiin tuni nama seeraan walitti dhufanii jaartuma mana dhaqee 8 nyaatanii tokko ta'anii maatiin walitti dhufaa turedha jechuudha. Maatiin walitti dhufee abbaan isheen dhaqa akka isaan tirreen wal bira dhufanii gizee isheen biyya jirtu tirreen namni kan bira dhaqedha. Maatiin kun kan tokko ta'edha waan ta'eef iyyuu namni wal loluun hin jira wal dhiisuun hin jira maaliif nama ortee walirraa horee daa'ima 4 daa'ima 5 godhatee iyyuu waliikee karaa nagaatiin wal gaggeessee wal eebbisee inni sunis deemee gaa'ela nama biraa wajjiniin uummatee jireenya mataa isaa itti fufa ishiinis immoo jireenya mataa ishee itti fufti maaliif gazzabni amma barbaades yoo ta'e namsee namaa hin bitu qabeenya nama barbaade namsee namaa namaaf hin deebisu sinin jechuun jaaladha. Asumaarraan gabaabumatti bakka nuti warri shamarranii yoo nu ta'e nama kana wajjin jiraachuun nu ta'e karaa eenyutiin jechuudha. Nagaan nama kana wajjin jiraanna taana hin jiraanna namni kun immoo nuuf hin ta'u bakka ashuun nama kana hin barbaadoon jedhe giddii ajjeesuu hin qabu maaliif namni inni jiraatu fi haadha qaba, fira qaba, abbaa qaba, obboleewwan qaba waan ta'eef iyyuu nama kana rimijjaa du'aa amma du'aatitti maaliif irratti fudhadha maaliif miliyoona hin nyaanne maaliif amma barbaade hin nyaanne maaliif yaa jiraatu namni kun erga siif hin ta'u jedhee seerri jira gara seeratiin deemee qabeenyaa kiyya kan bira jiru qabeenyaa koo dammoo niitii samaana amma taatetti jechuudha. Qabeenyaa koo gara seeratiin dhaqeen qabeenyaa koo irraa fudhadhee nama kanarraa karaa nagaatiin eebbisee anis jireenya mataa kiyyaatti fufaa innis jireenya mataa isaatti hafu maaliif maafan nama kana miidha nama najjeesinaay nama irratti hin ka'inaa sin jechuun jaaladha maaliif gazzabni irra hin argamte boru hin baddi waan ta'eef jechuudha. Mucaan kun namseedhanoo jiraate gazzaba ishii san hojjetee kennuufi danda'a. Amma tokkoffaa mucaa kanas hin arganne gazzaba ishiitti hin arganne amma silaa mucaan kun du'e gazzaba ishii san immoo eenyu kaffalaaf qabeenyaa isaa kana ishiin akkas jedhanii barreeffameetu isa jala taa'ee barreeffamni akkanatti hin jalatti argameetii miti jechuudha. Isheen firri isaa sun haati isaa innoo dhiigan qabu firan qabu fira malee dhaleete warri isaa sun qabeenyaa kana akkanumatti natsaashiidhaa kennuufi hin kennan isaanis ilmoo isaaniitti dhaba waan ta'eef jechuudha. Waan biraa miti ishiin achi qabeenyaa kiyya iyyuudha jettee afaan guutuudhaan iyyuu daffartee sumayyuu dubbattee qabeenyaa kiyyatti achi jira jettee dubbachuudhaaf iyyuu adoonnaan waan tan jedhu sana jalaa bada dhugaa waaqa jiraata sin jechuun jaaladha maaliif bakka nama miidhina amma danda'amaa ta'etti karaa seera qabeessan qabeenyaa keessan irraa fudhadhaa namni immoo yaa jiraatu maaliif namni tokko dhibboo si jibbee 10 kan si jaalatu hin dhabamu maaliif kumni si jibbee takka kan si jaalatu yoo jiraatte nama saniif jiraachuu qabda waan ta'eef iyyuu sin jechuun jaaladha maaliif qabeenyaadhaaf jettanii akkanan godhina sin jechuun jaaladha. Walumaa galatti ishii ajjeesee akkamittiin ajjeesee akkan jennee fi ishiin kan jirtu ammaaf biyya ormaa jirti nama itti bitteetooti kan ishiin ajjeesisiiste jedhanii haasaatu jiru waan ta'eef iyyuu akkanan godhina sin jechuun jaaladha.
gabaabumatti waqayo lubbuu kennuuf yaamaaru mirga qulqullootanuuf yaadaabu firoota keetiif immooyyuu jajjabina nawwa obboleessa koo wanta sin jiru hin qabu maaliif osoo beeku baadde hangan jedhu dirasii taatettiin natti dhagaama sinin jechuun jaaladha maaliif bakka kolfa malee ta'u malee wanta tokko wanti inni gidiraa namaa yaadu wanti inni eenyu namaa yaadu tokkolleen hin jiru sinin jechuun jaaladha qabeenyaa ishiitis immooyyuu osoo gara seeratiin gara higgaawwitiin gaafatte qabeenyaa ishiitis hin dhabdu sinin jechuun jaaladha garuu isa biyyee taasiste ofiidhaafis mee jireenya arabas ma'am walch ani kanan beeku wanta hin jedhee too dubbadhu sinin jechuun jaaladha maaliif hin danda'u dhugaa waaqa jiraata maaliif bakka namsee namaa baasee jedhee too namsee namaa baasaniiti miti maal ani abbaasan yaa jiraatu maal rakkadhe maaliif qabeenyaa san yoon dhabeeyyuu dammoo nama biyya alaa jiru inni Itoophiyaa keessa jiru qabeenyaa waggaa 10 waggaa 20 maafan ittiin xaarini har'a takka jedhee isa sammuluu isaa dhiisee fi diyaandii eebbatiin irraa ba'ee waaqayyo irratti of gatee har'a takka jedhee zeeroo raawuyyuu ka'ee yoon hojjedhe nan argadha waan ta'eefiyyuu kanaaf jecha namarratti hamaa yaadinaayi namarratti gidiraa yaadinaa sinin jechuun jaaladha namsee namaa amma baasanitti amma barbaade namni sun sinaamidha amma barbaade sinaa waan barbaade sinaa godhu namarratti eenyuun fudhatana sinin jechuun jaaladha namarratti irrimichaa du'aa maaliif kan du'e hin ka'u hin galu waan ta'eefiyyuu wanta akkanaa namarratti irraawwatina sinin jechuun jaaladha amma barbaade yoo miidhan irreen bakka maaliif amma danda'amaa ta'etti karaa seeratiin deemaya amma danda'amne immoo yoo humna keessaniin oliin ta'etti immoo waaqayyooti kennadha maaliif nama kana waaqayyooti irraa uume waan ta'eefiyyuu nu ajjeesuudhaaf waan tokko gochuudhaaf hangurraa hin qabnu waaqayyo inni dachee fi samii uume inni uumamtoota hunda uume wanta hundayyuu gochuu ni danda'a waan ta'eefiyyuu yaa waaqayyo qabeenyaa korranaa fuudhi jedhaatu waaqayyotti dabarsa kennadhaa malee namsee namaa hin baasinaa siniin jechuun jaaladha egaa har'a waan akkanatti nama gadisiisu waan baay'ee isaa laphee nama cabsudha dhugaa dhagee baay'ee isaa keessi koo amma boqonnaa na dhabuutitti amma nageessiniin jechuun jaaladha maaliif osoo baruu baadhee osoo nama kana beeku baadhee siniin jechuun jaaladha maaliif odoo immoo nama amaa ta'ee nama ammeenya nama gidiraa namarratti sharrabu nama gidiraa namarratti eenyu jedhu osoo ta'ee siniin garaa nama nyaatu siniin jechuun jaaladha nama ganama galgala guddina isaatiif hojii isaatiif antalaxalamee ta'u ganama hanga galgalaatitti walii gadi kaatudha maaliif egaa akkana ta'e karaattaa fi sareen nyaattee karaatti saambiste waaqayyo lubbuu isaa maaru mirga qulqullootaa nuuf yaadaabu ogummaa isaa rabbi sillaaseen yaa barbaaduu fi firoota isaa jajjabina haadha isaatiif immoo waaqayyo jajjabina ishiidhaaf yaa kennu sinin jechuun jaaladha maaliif nama takka qabu dhiise ta'u namni nama baay'een qabuyyuu gaafa namni tokko nama jalaa baddalame amma akka namatti dhaga'amu isayyuu immoo harka namaatiin baddalamee dhiise ta'u isa waaqayyo ammana jiraattaa mana kanan siif kenne guyyaan siif kenne si ga'e jedhee gaafa waaqayyo fudhateeyyuu amma akka namatti dhaga'amu nutu beeka waan ta'eefiyyuu egaa wantan jedhuun qabuun sinin jechuu jaaladha waaqayyo gooftan lubbuu isaa nuuf yaamaaru damii isaa dhiiga isaa akka sareen alatti dhangalaasetti akka dhiiga isaa dhangalaasanitti waaqayyo dhiiga isaaniitillee yaa dhangalaasu isaan yoo ba'u baate dhala isaaniitirraan irreen yaa ba'u gumaa isaa waaqayyo yaa baasu sinin jechuun jaaladha dhugaa waaqa jiraatai ani beeku wantuman jedhee toonyu jedhuyyuu wanuman dubbadhuyyuu na harkaa badaa jira bakka badaasaa sammuun kun tiribishbish na jedhe waan ta'eefiyyuu qabeenyadhaa jedhanii gaafa namsee namaa baasanii badaasaa namatti ulfaata sinin jechuun jaaladha kabajamtootaaf jaalatamtoota kooyi innaa laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaayi har'a warree sabiskiraayib jettinaan hin jedhanaayi laayik gochuu hin dagatinaa sinin jechuun jaaladha isheen tun dirqama ijaa taatee fi hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu nagaa